Iya kan jirtu nagaa keessanii galata gooftaa nagaa kooti. Arramoo daabboo akkamittiin akka tolchinu daabboo duqeetirraa wal wajjinaa ilaallu. Kun irshoodha yookiin immoo kamiiraa maankaa tokko maankaa lamallee itti naqachuu dandeenya rakkoo hin qabu. Lamaaf dimaash beeking powderiin as hin jira. Tokkumaaf xiqqootitti goona zayitiin hin jira. Zayitiitti goona. Zayitii burcuqqoo shaayii tokko. Sukkaara. Sukkaara sinii lamaa fi gimmaashatti goona. Bishaan burcuqqoo tokko. Lamaa fi gimmaashatti namna jechuudha. Lamaa fi gimmaashatti naqnee amma sukkaara beeking powder irshootti godhin jira. Xiqqoo ashabootan godha. Kuni ashaboo xiqqoo ishii akkas guna. Egaa akkasitti waliin dhoofne booda akkas waliin dhoofna. Egaa akkas waliin dhoofneeti booda sukkaarri fi zayitii wal maka jechuudha. Egasii booda immoo duqeetatti naqanna. Duqeeta waliin makneet sukkuumna jechuudha. Yaw daabboo Anna akkasitti bukeessinee booda bakka sirriitti sukkuumna jechuudha. Daabboo gaarii akka bareedaa isaa akka nuuf ta'uuf jecha. Daabboo bareedaa akka nuuf ta'uuf jecha sirriitti sukkuumna. Baay'ee miti xiqqoodhumaan tolcha jechuudhaani. Akkasitti sukkuumnee booda sirriitti sukkuumna jechuudha. Amma dhumaatti nu wajjiniin turaa daabboo bareedaa isaa tolchinee akka baafnuu fi xiqqoo ishii zayitiitti godhadha. Akkasumatti sirriitti badambitti sirriitti sukkuumuu qabna jechuudha. Maaliif daabboon isaa bareedaa akka nu ta'uuf jecha. Tole hiriyoota kiyyaa amma dhumaatti nu wajjiniin turaa sa'aatii lama yookiin immoo sa'aatii tokkoof gimmaashi baqiidha. Sa'aatii tokkoof gimmaashi hin tursina jechuudha. Shaffannee eega bukaa'ee booda in tolchina. Amma dhumaatti nu wajjiniin turaa. Chaanaalii keenyaaf immoo addisii warri taatan subscribe nuuf gochuudhaan nu wajjiniin turaa. Keessee fidheera jechuudha. Akkasitti eega bukeessinee finnee booda kanaan aluminiyeem yookiin immoo gastiiriidhaan in shaffananna jechuudha. Shaffannee eega finnee booda sa'aatii tokkoof gimmaasha sa'aatii tokko walakkaadha. Amma sa'aatii tokko walakkaatti in keessanna jechuudha akka bukaa'uufi. Akkasitti sirriitti eega shaffannee booda sa'aatii tokkoof gimmaashaan booda walitti deebinaa. Amma dhumaatti nu wajjiniin turaa. Daabboo bareedaa akkamii akka baafnu nu wajjin ilaalaa siniin jedha. Kunoo bukaa'ee jira amma. Amma immoo xiqqoo ishii zayitii asirra goonee irratti tolchinu irratti kunoo gurguddi kan jedhedha. Akkas xiqqoo ishii zayitii dibna. Akka nu jalaan qabanneef jechuudha. Xiqqoo zayitii yennaa dibnu daabboo nu jalaan qabatu jechuudha. Zayitii sooftii irratti xiqqoo ishii akkas goonee dibna. Amma bukaa'ee jira kinooti ilaalaa. Bukaa'ee jira hin banna jechuudha amma. Bukaa'ee jira sirriitti sa'aatii tokko gimmaasha tureera. Sa'aatii tokko walakkaa turee jira jechuudha.
bukaayira sirriitti bukaayee jira amma daabboo bareeda isaa akkanuu ta'u immoo habdii qabna jechuudha. Akkas gootanii booda asirra goona jechuudha. Egaa asirra goonee booda xiqqoo ishii zayitii harka irratti godhannee akkas goona jechuudha. Daabboo tolchuun baay'ee qal'aadha garuu hin ulfaatu kana hunda akkasitti eega tolchinee wayiin immoo akkasitti eegama dabmannee booda akkas goonaa jirra jechuudha. Shinni jechuudha amma intanu keessa galchina jechuudha. Kuni OA jira jechuudha. Lokkooseen jira jala bichaadha amma jechuudha. Booda immoo gubbaa irratti dabarsina amma jalatti godheen jira 200 irra godheen jira jechuudha. Kana immoo 150 irra godheen jira. Baay'ee namatti tola jechuudha. Amma hin shaffannaa aluminiyoo yookiin immoo gasteerii jechuudha. Hin shaffannaa. Biyya keenya gaasii warqeen hin jiru waan ta'eef biyya keenyas warqeedhaan tolchina. Asitti immoo kanaan shaffanna jechuudha. Amma inni buf jedhutti yookiin immoo amma inni ol ta'utti xiqqootiif kanaan shaffannee turra jechuudha. Keessa galchinee jira jechuudha. Amma inni bilchaatutti amma dhumaatti nu wajjiniin tura. Kunoo fixeen jira jechuudha. Tolchee daabboo fixeen jira. Mee keessaa baafnee ilaalla. Daabboo akkamii akka ta'e. Waaw daabboo bareedaa ta'e jedhee abdiin qaba jechuudha. Dirraa baafna jechuudha. Waaw murti daabboo no hoona. Kunoo bilchaatee jira jechuudha. Mee walumaan murree haa ilaallu keessi isaa immoo maal akka ta'e. Waaw bareedaa ta'e jedhee keessi isaallee abdiin qaba jechuudha. Daabboo bareedaa tolchinee jirra. Akkasittiin qursiittillee waan qursii bunaattillee akkasitti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Ganamallee qursii shaayii wajjin ta'uu danda'a jechuudha. Baay'ee daabboo bareedaa baay'ee namatti tolu hojjennee jirra. Mee haa qammabnu walumaanii. Baay'ee bareedaa daabboo baay'ee bareedaa tolchinee jirra. Amma walitti deebinutti immoo viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti immoo nagaan nu tura. Chaanaalii keenya immoo subscribe nu gochuudhaan maatii keenya ta'uu dandeessu. Turtii gaarii.